Akkam jirtu AMN Plus sagalee dhalootaati. Qophii hardaa gaazexeessitootaati. Qophii keenya irraatiin yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti xiyyeeffannee dhimmoota garaagaraa kaasna. Achi keessatti dhimmoota dinagdee wal qabatan akkasuma teessoo gamtaa Afrikaa kan taate magaalaan Finfinnee keessummeessuu irraatii qabdee dhimmoota garaagaraa keessummeessaa jirti yaa'ii kana cinaatti jechuudha. Achirraatii faayidaa isheen argattuu fi dhimmoota garaagaraa kaasa daqiiqaa muraasaaf waliin turra. Abdii Saafufaa Zallaqaa ol jirraa fi iddoo isaa Abdii Sinfaana jirraa aga xumuraatti nu faana turaan affeerraa keenyaa yeroo maraatti. Ayyee Abdiisaa fi Zallaqaanii baga nagaan dhuftanii yaa'iin gamtaa Afrikaa geggeeffamaati kan jiru Finfinneen keessummoota simachuu boolee buufata xiyyaaraa idil addunyaa irraatii eegaltee gara gamtaa Afrikaa fi iddoo keessummootaa fi qophaa'etti simachuudhaan wal qabatee guyyoonni ammatti jiru kun booris dabalatee jechuudha keessummoota simachaati kan jiru. Keessummoonni dhufan kun keessummoota hardii Afrikaa fi akkasuma idil addunyaa irraatii kanneen dhufanidha. Magaalaan Finfinnee immoo faayamtee kuulamtee aadaa keessummaa simachuu Itoophiyaanotaatiin dabalamtee miirri jiru nutis warri nu daawwatus waan taajjaban fageenya dhiyeenya irraatii dhimmoonni garaagaraa yaa'ii gamtaa Afrikaa yookiin gaaddisaa Afrikaanonni jalatti wal ga'anii dhimma Afrikaa kaasanii keessummeessaati kan isheen jirtu yaada kanarraati kan kaanu Abdiisaa sirraa jalqabna. Baga nagaan dhuftan jechuun dagan. Baga nagaan nu eegdee iddoo isaa hundi keessanii baga nagaan dhuftanii dhimmi gamtaa Afrikaa dhaabbata tokkummaa Afrikaa irraa ka'a jalqaba gaafa hundeeffamu 1963 akka lakkoofsa Awurooppaatti biyyi Afrikaan akka biyyaatti akka lammiitti kabaja isheedhaan maluun arganne ture bittaa warra adii jala kan isheen turte dhiitamaa turte mirgi isaanii sarbamaa ture qabeenyi isaanii saamamaa ture tokkummaan qabanii birmadummaan qabanii afaan isaaniitiin aadaa isaaniitiin eenyummaa isaaniitiin qabeenya isaaniitiin boonanii itti jiraachuu hin danda'an ture. Kan se ajaa'ibu gootummaan biyyi keenya qabdu immoo Itoophiyaan sirna koloneeffatootaati waan hin bitamnee fi yaalaniiru isaan akka biyyoota Afrikaa kana akka daabbootti hiratanii yookaan akka foon qircaatti hirmaataa turan itti fayyadamaa turan olaantummaa isaanii qawweedhaan agarsanii warri adii warri Awurooppaa warri Ameerikaa warri olaantummaa qabnadhanii Itoophiyaan immoo isaan kana ofirraatii faccifte. Gootummaa qabduun olaantummaa qabduun dandeettii qabduun lola taasiftee gatii kaffalteen jechuudha lammiilee isheetiin. Kanaaf biyyoota Afrikaaf bilisummaa baaste jechuudha. Birmadummaa Afrikaatiif akka alaabaatti mul'atti yeroo hundumaa Itoophiyaan. Kanaafidha mooticha Haile Sillaasee faarraa kaasee faajjii birmadummaa Afrikaanotaa taate keessumaayyuu immoo League of Nations liigii mootummoota gamtoomanii irratti Itoophiyaan bakka buutee waa'ee Afrikaa falmaa kan turte birmadummaa Afrikaaf sirna apartaayidii biyyoonni Afrikaa bitaman kanaaf afaan taatee fi Itoophiyaan isaaniif iyyuu faajjii bilisummaa taatee akka isaan falmatanii bilisummaa isaanii kabachiifatan taasisaa turte achii ka'aa jechuudha jaalatamummaan isaa. Kanaaf Itoophiyaan gara gamtaa Afrikaatti gaafa dhufnu Afrikaa kibbaa Darbaanitti bara 2002 dhaabbata tokkummaa Afrikaa irraa gara gamtaa Afrikaatti jijjiirame bara 2002 jechuudha. Kuni gamtaa Afrikaa ta'uunsaa immoo biyyoota gara 55 of jalatti qabatee walgeettii isaanii yookaan immoo teessoo isaanii magaalaa Finfinnee godhata jechuudha. Magaalaa Finfinnee irraa kaasuuf Togo Loomeetti yaadattu Ministeerri muummee duraanii amma boqotan Mallas Zeenaawiin falmii guddaadha. Magaalaa Finfinnee irraa teessoo gamtaa Afrikaa kana gara biraatti jijjiiruuf wanti taasifame booda irrallee kaasuu dandeenya waa'ee mana maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa ta'uu Itoophiyaa wajjin wal qabate jechuudha. Garuu yeroo sanatti maal godhe Mallas Zeenaawiin hin kaase waa'ee maalii kaase waa'ee dudduubatti bara Haile Sillaasee fa'aa mooticha Haile Sillaasee fa'aa bara sana Jeneraal Taaddasaa Birruu abbaa qabsoo jijjiiramaa Afrikaa kibbaa kan ta'e Maandeellaa eenyutu leenjise Itoophiyaa miti bara Haile Sillaasee Jeneraal Taaddasaa fa'aa Birruu akka ta'e Zimbaabuwee Mugaabee eenyu deeggare Mangistuu miti. Kanaaf gamtaan Afrikaa teessoonsa Finfinneedhuma ta'uu qaba isa jedhu ejjennoo kanaan falmuudhaan gamtaan Afrikaa akka Finfinnee ta'u taasifame. Kun egaa ulfina guddaa, simboo guddaa, kabaja guddaa biyya kanaaf argamsiisee magaalaan Finfinnees faayidaa guddaa irraa argatti booda irra hin dhufna. Kana dhagaa kun biyyoota gaazexeessota dabalatee biyyoota addunyaa idil addunyaa irraa konfiraansiiwwan hedduu keessummeessuudhaan beekamte Finfinneen kan gamtaa Afrikaa 38ffaa kanarratti kan hirmaatu
keessummoota hedduutu ulfina hedduutu magaalaa Finfinnee keessa jira. Kanaaf kanarra jirti jechuudha. Cidha guddaa jaatanii guddaatti jirti. Dhugaadha. Keessumattuu waan tuttuqxeen jira. Hundeeffama gamtaa Afrikaatiif kaleessas mootonni darban har'as kan jiru garaagarummaa yaadaan qaban. Keessumattuu teessoon gamtaa Afrikaa Finfinnee akka ta'uuf aarsaa kaffalamuu qabu. Dubbii amansiisuu, dubbii duwwaa mootoo hin taane kaleessa dheengadda dura Itoophiyaan waraqaa eenyummaa yookiin immoo paaspoortii kan jennu addunyaa irratti kan qabdu gootummaadha. Hin koloneeffatamne. Aarsaa kana keessatti immoo Afrikaanotaaf gurraachota Afrikaatii fi addunyaa irratti gaafa ba'an maqaan isaanii akka itti boonan walabummaadhaan wal qabatee waa baay'eetu jira. Dhimma kana nu tursiisa Zallaqaanis keessumaa yaa'iin gamtaa Afrikaa kan hojii raawwachiistuu mana maree xumurameera. Kan hooggantoota gamtaa Afrikaa 38ffaan immoo itti fufa. Kanaan kan wal qabatu ka'umsaa fi waan ta'u sumanni kaasarratti yaada addaa qabaatti. Abdii isaanii waan baay'eedha kan inni kaase amma dhumaatti yoo kaase jechuu dandeenya. Gaafuma jalqabu waa'een Afrikaa kuni Afrikaan carraa wal fakkaatu kan biyyoonni Afrikaa kan isaan qabanii keessumaati waa'ee koloneeffatamuu warra adii wajjin wal qabate sana immoo baasuu of jalaa yookaan immoo carraa akka biyyaatti yookaan akka namaatti lakkaa'amuu fi uumamaan qaban kana sarbamaniiti kan turan. Kana jalaa ba'uuf kan isaan jalqaba kan gamtaan kun barbaachisaadha bilisummaa barbaadna jedhanii kan isaan hundeeffatan jechuudha. Akkuma abdii isaan kaase bara 1963 kan hundaa'e yeroo jalqabaa fi bilisummaa irratti xiyyeeffata baay'inaan. Bilisoomuu qabna of danda'uu qabna akka biyyaatti lakkaa'amuu qabna waan jedhu. Isaa booda garuu akkuma dura kaafamee bara 2002tti gara caalmaatti gara dinagdeetti xiyyeeffachuu qaban. Namni yookaan biyyi bilisummaa dinagdee hin qabne, bilisummaa qabeenya hin qabne, bilisummaa guutuu argachuu hin dandeessu waan jedhu irraa ka'aniiti gara AU'tti gaafa jijjiiramu yookaan immoo gamtaa Afrikaatti gaafa jijjiiramu jechuudha. Sanarraa ka'uutiin kaayyoo hedduudha kan yeroo sanarratti xiyyeeffatanii tokkoffaa fakkeenya baankii waloo dhaabbachuu wajjin wal qabachuu danda'a, mana murtii waliigalaa akkasumas paarlaamaa biyyoota Afrikaa hundeessuu kana irratti kan isaan xiyyeeffatanii sana yoo goone humna godhachuu dandeenya akkasumas immoo addunyaa irratti illee bakka nuu malu argachuu dandeenya jedhanii kan isaan jalqaban jechuudha. Kan wajjin wal qabatee gahee Itoophiyaa waan baay'ee kaasaniitu. Hundaa'urraa jalqabee mootonni Itoophiyaa biyya keessatti waan barbaadanii yoo hojjetan yookaan immoo ammayyaa qabaatan malee gamtaa Afrikaa fi yookaan immoo tokkummaa Afrikaaf waan baay'ee gumaachaniiru. Keessumaati mootiin Hayila Sillaasee teessoon gamtaa Afrikaa yookaan immoo yeroo sana dhaabbanni Afrikaa biyyoota Afrikaa kuni akka inni Finfinnee ta'u akka inni hundaa'ullee baay'ee gumaacha guddaa namoota dhagaa bu'uuraa kaan keessa akkasee dhagaa bu'uuraa kaan isa taane immoo Mallas Zeenaawwis akkasumas asii Finfinneen hin madaaltu Liibiyaa fakkeenyaaf fudhattu Gaadaafi maal jedhee as taa'uu hin qabnu hin madaaltu Finfinneen hin madaaltu waan jedhu ture isaan kaasan. Garuu yeroo Nigeeriyaa Afrikaan kibbaa harka wayaa keessaan haga ammatti jette kana baasanii dubbachuus baatan dhiibbaa qabu. Itoophiyaatti dhiyeenya hariiroo jabaasii yoo qabaatan gara keenyaa dhufuudha. Gara keenyaa dhufuu kan jedhanii gara boodaarraan kaasna. Duubarraan faayidaa jiru wal qabata. Isa kana wajjin wal qabatee immoo kan yeroo sana akkamitti akka falmamaa ture hundaa'uu kana keessatti wal qabatee bilisummaa fakkeenyaa fi koloneeffatamne Itoophiyaan kana wajjin wal qabatee kun immoo gurraacha Afrikaa yookaan immoo biyyoota Afrikaa fi akka mallattootti akka inni ilaalamu akka isheen qabdu keessumaa Adwaa wajjin wal qabatee hin kaasuu dandeenya booda injifannoo sana wajjin. Amma kan isaan yeroo sana madaaltu Finfinneen jechaa ba'an amma immoo gochaan argisiifneerra akka isheen madaaltu argisiifneerra waan ta'eef wanta hedduu fooyyeera sana boodatti dhufuu dandeenya. Amma immoo Finfinneen faayidaa maalii argachuu dandeessi waan jedhu immoo booda kaasuu dandeenya jechuudha. Dhugaadha. Lamaan keessanuu kaastaniittu ka'umsa isaarraatii Itoophiyaanonni aarsaa kaffalaniiru. Aarsaan kaffalamee Itoophiyaanota qofaaf otoo hin taane Afrikaanotaafis. Afrikaan immoo wal qabatee ardiin Afrikaa biyyoota garaagaraa of jalaa qaba lakkoofsaan 50 caalan of jalaatii qaba. Isa kanaan gaafa dhimma Afrikaa irratti Afrikaanonni walii galanii addunyaa irratti immoo waltajjiiwwan idil addunyaa ardiirra darbanii jiraatan irratti tokko ta'anii dhaabbachuudhaan wal qabsiisee gamtaan Afrikaa akkuma isin kaastan ka'umsa isaa tolfateennaan booris mo'ataa ta'ee itti fufuu danda'a. Biyyoonni idil addunyaa irratti akkasuma waltumsan jiru. Gamtaan Awurooppaa jira. Biyyoonni garee 20 jiru. Garee 7 jiru. Akkaataa itti waltumsan faayidaa waloo isaaniitiif akkaataa itti isaan hundaa'anii waliin galmaa wal fakkaataa fakkeenyaaf imaammata poolisii yookiin foreign poolisiin Itoophiyaa win-winidha. Tokko miitee garbaraarraa faayidaa argachuu hin min.
waliin fayyadamuudha. Naafoo qisiif nooqa akka jechuuti. waliin Maaliif fayyadamuudha. atis fayyadamtee naas fayyaddaa lamaan keenya yoo waliin dhiibin waliin guddachuu dandeenya waan jedhu of keessaa qaba. Gara Finfinneetti haa dhufnu yaa'iin gamtaa Afrikaa teessoon gamtaa Afrikaa Finfinneedha. Yaa'ichi waggaa waggaan hin geggeeffama. Waggaa waggaan ta'uun cinaatti immoo bu'uuraalee misoomaa har'a keessummeessaa jirramini waggaa taanuuf immoo ammas amma kanarraati keessummoota akka nama simatuutti kan sochoonu waan ta'eef gama sanaan Finfinneedhaaf bu'aa maalii buusaa yaa'iin gamtaa Afrikaa waggaa waggaan asitti geggeeffamuusaa Finfinneen akka idil-addunyaa sadaffaarra jirti teessoo dippiloomaatotaa ta'uudhaan Niiwoorkii fi Jeneevaatti taante sanas achi keessa galchite abdii isaan. Egaa gara Finfinneetti gaafa dhufnu biyyi kun akkuma waliigalaatti qe'ee dhala namaati bakka irraa argamnedha. Dinqinash luusii isa jennu jechuudha. Land of origin jenna. Land warra of Afrikaa isaa dhagaan. Bakka argama keenyaati. Qe'ee keenya dhaqnaa jedhanii dhufu malee jibbaa miti kan isaan dhufan. Gaafa mana keenya bakka irraa argamnedha. Kana beeku kun dhugaan hin haalamu saayinsiidha waan ta'eef. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Adda Daanechii fi akkasuma muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi illee gara mana keessanii baga nagaan dhuftan jedha ergaa isaanii keessa. Afaan isaanii gaafa saaqatan. Kuni maalidhaa? Haqa jiru jechuudha kun. Qe'ee argama dhala namaati. Land of origin isaatti amma jette. Kuni seenaadhaanis aadaadhaanis saayinsiidhaanis kan mirkanaa'edha jechuudha. Kana gaafa jennu immoo argamumti dhala namaa asii gaafa jennu yookaan immoo Finfinneen Itoophiyaan gaafa barbaadamtu haalli qilleensaa ishee teessumti ishee ol ka'iinsi isheen irra jirtu barbaadamummaan jaalatamummaan ishee dhala namaatiif amma otoo bakka baay'ee qilleensaa ho'u digirii seentigireedii 40 ol ta'e namni as taa'uuf baay'ee rakkata ulfaataadha saayinsiidhaan waan adda addaa yoo ta'e malee kana otuma haala qilleensaa meetiroloojii sitti nimi akka barbaadetti uffattee dhuftee itti fayyadamta jechuudha. Hin nannamta nyaata caalasii ta'a jechuudha qilleensi isaa. Kana qe'ee keetii gaafa jennee qe'ee argama dhala namaati gaafa jennu sababaan jechuudha. Naachuraal haalli qilleensa uumamaasa biyyi kun qabdu Itoophiyaan qabdu Finfinneen qabdu ishee hawwachiisa ishee jaalachiisa. Amma sab-saharaan biyyoota baay'ee saharaa akka gammoojjii baraa sana keessa yookaan immoo gammoojjii ho'aa sana keessa dhaqanii achitti walgahii taa'uu fi Finfinnee dhufuun garaagarummaa isaa wal bira qabdee ilaaluun keessatti. Haala qilleensaa baay'ee moosche mijataa ta'etu jira jechuudhaas. Kuni tokko kana booda irratti dabaltu sini Finfinneen egaa faayidaa guddaa irraa argatti isa kanarratti. Faayidaa guddaa isheen argattu keessummoota hedduu akkuma ummati jette Niiwoorkii fi Jeneevaatti aantee intarnaashinaali akka idil addunyaattis akka Afrikaattis keessummoota hedduu simattee keessummeessuudhaan amma yeroo darbe ambaasaadar Burtukaan Ayyaanoo ministeera deetaan ministeera dhimma alaa ji'oota 6 darban qofatti walga'iin konfiraansiiwwan idil addunyaa gara 40 olii Finfinneen keessummeessuu dandeessitedha. Ji'a 6 qofatti. Ji'oota 6 darban. Amma ammaa kana akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Yaa'iin idil addunyaa dhimma jallisii wal qabatu taa'amaa jira. Gamtaama yaa'ii gamtaa Afrikaa cinaatti. Kanaafuu ji'oota 6 qofatti ji'oota 6 darban qofatti yaa'iiwwan konfiraansiiwwan idil addunyaa gara 40 gaggeessuu jechuun laaleeti. Filatamtuudha. Finfinnee dhaqna Itoophiyaa dhaqna gaafa jedhu qaamni hawaasa idil addunyaa yookaan immoo dhaabbileen adda addaa yaa'iiwwan konfiraansii isaanii as godhachuu gaafa barbaadan gammadaa dhufu jechuudha. Maaliin haala qilleensaan haalli mijataan jira hoteelonni sirriitti sadarkaa isaanii eeggatan jiru qophaa'aniiru misoomni koriiderii haala gaariidhaan misoomee jira gammadaa dhufu jechuudha. Akka duriillee Finfinneen ajooftuudha Finfinneen qulqullina qabduudhaan jibbanii irraan deeman kan itti irraa baqatan otoo hin taane kan itti baqatan. Asirratti turra keessumaa waan atamma kaaste kanarratti Finfinneen kaleessas turteetti maqaan hin jijjiiramne Finfinnee macha irra caalaan isaanii keessummoonni yaa'ii gamtaa Afrikaatiif dhufanis har'a kan hooggantootaa 38ffaa akkasuma yaa'iin mana maree hojii raawwachiistuu 46ffaa gaafa jennu bara darbees tureera bara darbe duras tureera hundeeffama isaarraa qabee lakkaawwachaa kan dhufedha. Finfinneen kanuma kaleessaati har'a maaltu argameenaan gara Finfinnee kana iji hawaasa idil addunyaa gara Finfinnee ilaalaa kan jiru iccitinsa maali? Kana dhoosnee baasuu waan qabnuuf duroo silaa irraa jijjiirraa teessoo gamtaa Afrikaan jijjiirraadhanii falmaa turani har'a maaliif filatamte? Kaleessa waan ture suni har'a immoo Finfinnee malee maaf jedhame? Kaleessa Finfinneen hin taatu waan jedhame sun iccitinsa maalidha? Amma yeroo baay'ee oolmaati namaaf ooltu yookaan immoo oolmaa nam tokko namni hundumtuu yeroo hundumaa hubachuu dhiisuu danda'a. Amma sunuma akkuma kaasne Finfinnee irraa teessoonni gamtaa Afrikaa yookaan immoo dhaabbatni Afrikaa iddoo biraatti jijjiiramuu qaba kan jedhu biyyoota tokko kaasan tareeti oolmaa biyyi kun
Afrikaaf yookaan Afrikaanotaaf oolte dagachuu irraati kan ka'e. Haa ta'uti garuu kan isaan ittiin kaasaa turan maarraa kaa'aniiti hin madaaltu tajaajila gaa qulqullina gaa akkasumas immoo infraastiraakcharii gaa hin qabdu waan jedhu irraati kaasaniiti. Garuu immoo akkuma isin kaastani unii yookaan immoo namoonni sirriitti hubatanii Finfinneen qe'ee Afrikaanotaati. Fakkeenyaaf qe'ee haadha kee qe'ee bakkeetti gaafa galtu miira akkamii sitti dhaga'ama. Haati yookaan immoo abbaan kee immoo gaafa ati biyya turtee galtu mee maal sii qopheessu hin beekta. Waan qabanii waan hin qabne jechuudha. Kanaafuu Finfinneen immoo amma kan isheen irra jirtu sadarkaa addunyaa irratti illee waan ajaa'ibsiifamuu qabu yookaan immoo kan qabatamaan mul'atu jechuudha. Kan qabatamaan mul'atu jechuun maal jechuudha fakkeenyaaf misooma kana ilaalte misooma magaalaa kana keessa jiru ilaalte kanaa booda Finfinneen teessoo gamtaa Afrikaa miti teessoo addunyaa ta'uu dandeessi waan jedhu namoonni ragaa ba'aa jiru. Kun immoo maalii qabatamaatiin hojii irratti jijjiirame jechuudha. Uni seenaa duwwaa irratti dhaadachuutu hin taane gamtaa Afrikaa kun immoo biyyoota Afrikaaf qe'eedha mana arga jenneeti waan sana madaalu ta'uu qabdi jedhameeti irratti xiyyeeffatee mootummaan hojjechuudhaani Finfinneen irraa guddina isheen keessa jirtu namni kanaalu miti. Inni kun immoo kanneen Afrikaa irraa biyyoota adda addaa irraa yookaan immoo dippiloomaatonni dhufan kun teessoon kun seenaa wajjin wal qabata jedhanii duwwaatu hin taane har'a faayidaa akkamii laachaa jirti maarra jirti waan jedhu kanarratti hundaa'anii as turanii waan adda addaa fayyadamuutiin akkasumas immoo tajaajila adda addaa namoonni Itoophiyaa akka isaan irraa fayyadamu gochuuf illee gahee guddaa qabaachuudha. Kana wajjin wal qabatee amma Finfinneen sa'aatii kana keessummoota hedduudha. Keessummoota hedduu gamtaa Afrikaa irraa akkasumas immoo akka addunyaa irraati dippiloomaatota baay'eedha kan jiru. Isa kanarraati yeroonni kun gaafa dhufanii maallaqa fidanii kan dhufan. Maallaqa fidanii gaafa dhufan immoo kan isaan investi godhan investimentiif haa ta'u akkasumas immoo haala biyyi kun irra jirtu mataa isaa illee hubachuuf illee faayidaa guddaa qabaachuudha. Fakkeenyaaf namoonni baay'ee sanan kaasna dinagdee keessatti hin kaasna. Keessumaa kaleessa waan jedhu sanaan waan tuttuqxe qabda. Irri magaalatti akkasitti Finfinnee kaleessaaf irraa jenneen ilaaluu dandeenya. Aadaan hojii jijjiirameera. Aadaan hojii gaafa jijjiiramu immoo Finfinneen irri ishee akka jijjiiramu keessumaa misooma koriidariitiin wal qabatee iddoo hundatti karaa seensa keessummoota biyya alaarraa dhufanii kan taate boolee fudhanna. Buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee fudhadhu. Nam tokko keessummaan tokko gara Finfinnee gaafa dhufu jalqaba achirra qubata. Dachee Itoophiyaa irra gaafa qubatu waan biyyoota birootti argu wantoota hawwatan daandiinsa maalsaa waan hunduu si hawwata. Sammuu kee keessatti waan akkuma dura kaaste fakkeenyaaf waa'ee maatii irraa fagaattee turteetti gaafa deebitu jalqabannis iddoo argama dhala namaa waan jedhu kaaseera sanaan kan wal qabatu kaleessa teessoon gamtaa Afrikaa asii ka'uu qaba jedhanii warri qabsaa'aa turan harka wayaa keessaan haa ta'u fuulaa fuulatti haa ta'u waa baay'ee ta'eera. Cichoomina mootonni darbanii fi kanarraas hojjechaa jiranii gamtaa Afrikaatiin wal qabsiisee waloo magarsiisaniiru. Ejjennoo garaagaraan qaban jennee kaasaati kan jiru. Atis waan itti dabaltu waan qabdu natti fakkaata. Fuulli siifaa jira. Keessumaa icciitiin itti Finfinneen kaleessan taatu jedhamte. Har'a immoo haa taatu jedhamte. Maaltu argameeti kan jedhu sana kaasna. Kana biratti gara fuulduraatti illee Boeing waajjira muummeessaa kan damee Afrikaa Itoophiyaa taasisuudhaaf waliigaltee mallatteesse yeroo dhiyootti waan eegaludha. Kana waan haaraa itti dabalteetillee. Kanaafuu daandiin xiyyaaraa Itoophiyaa airlainsiin akka Afrikaatti akka addunyaatti akka idil addunyaatti yeroo baay'ee hin badhaafama beektu kan. Daandii xiyyaara Itoophiyaa kanaan deemuu filata hundumtuu maaliif nageenyi isaa sirriitti eegamaadha. Ameerikaa dabalatee dhugaa ba'aniiruuf. Sirriitti badhaasa yeroo adda addaas kennameera. Kun Itoophiyaan wanti adda ishee taasisu akka hiyyuma ishee miti. Hiyyumas mo'achaa jirti qabatamaan agarsiisaa jirti waan ta'eef. Gootummaa ishee qofa miti. Land of origin yookaan immoo bakka argama dhala namaa ta'uu ishee qofa miti. Dandeettiin isheen qabdu yookaan immoo gootummaa dinagdee argisiisaa jirti. Gootummaa dinagdee jijjiirama qabatamaa keessa jirti. Amma argitanii too ta'e Boeingii xiyyaara gurguddaa kana Afrikaa irraa dursee kan gashee ishee namoota hedduu qabachuu baachuu fe'uu kan danda'u jechuudha. Kanaafuu argamni keenyallee haalli teessuma akka naachuraal uumamaan iddoo nuti argamnuu fi jijjiirama qabatamaa isheen keessa jirtu. Infraastiraakchariin daandiin misoomni koriidarii darbee immoo gamoon sadarkaa isaanii eeggatan tajaajilli kennamu hundumtu inni adda nu godhu inni kan biraa immoo haala keessummaa simachuu keenya nuti aadaadhaan jaalalaan nama simannee keessummeessuu dandeenya.
akka aadaa Oromootti beektu sun. Oromoon gaafa keessummaan isanitti dhufu bulii kan manni kan waaqeedha bishaan gaafa kadhatu dheebotaan tokko dhugaan sin jedhu kun faaktiidha dhugaa lafa jiru. Aannan kennaaf Oromoon maaliif horii horsiisuudhaan beekama waan ta'eef. Aannan bishaan miti bishaan dheeboodhe bishaan na obaasidhee keessummaa yoo dhufu aannan kennaaf. Aannan dhugee qabbaneeffatee buna dhugaa jedhaniis nyaata aadaa Oromoo kana sirriitti dhiyeessuuf. Kuni aadaa ganamaa. Aadaa amma biyyoota kana fakkeenyaaf lammii fudhattillee walitti siqa yeroo walitti siqa hunda Oromoo qofa miti jechuudha hundumtuu. Kun immoo giddu galli nuti immoo teessoon gamtaa Afrikaa Finfinnee gaafa ta'u Finfinneen immoo beektu kan qabiyyee Oromooti kan Oromooti aadaan kun itti jiraachuudha rayyu. Aadaan keessummaa simachuu. Public diplomacy. Uummanni illee akkaataa kamiin karaarraa yommuu si goru. Keessummoonni gaafa magaalaa keessa deddeeman konkolaataa isaallee dhaabee irraa goree ajajamee toledhe keessummaa tas jira kabajanuuf waan ta'eef aadaan keessummaa simachuu keenya hawaasni keenya qabu kanaaf keessummoota gara keenyatti hawwachiisaa jechuudha. Finfinneen kanaaf jijjiiramtee jechuudha. Misoomni koriidarii qulqullinni galee xuraa'ummaan kaleessa ture jijjiiramee haara qulqulluudha. Fooliin kaleessa ture jijjiiramee haara urgooftuudha. Wanti mul'atu hundumtuu qabatamaa waan jiruufi namni keessummaan irraa baqata otoo hin taane itti baqatee keessa bashannanee bubbule walgahii nama guyyaa muraasaaf dhufu kun namni natti tolee takkan asitti boqodhee deebi'eetu qabeenya dhufu doolaara fidee dhufu asitti dhangalaasee deemaa jechuudha. Kun immoo faayidaa diinagdee guddaa Itoophiyaaf darbee Finfinneef magaalaa Finfinneef qaba jechuudha. Kan daawwachaa jirtan AMN Plus sagalee dhalootaati. Qophiin qophii hardaa gaazexeessitootaati. Abdiisaa Fufaa Zallaqaa wal jirraa fi iddoo isaa Abdii Sinfaana jirraa yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti xiyyeeffanneera. Finfinneen teessoo gamtaa Afrikaati akkasuma kan dippiloomaatotaati dhimmoota garaagaraa keessummeessaa jirtu keessaati gaaddisa Afrikaanotaa kan ta'e yaa'ii gamtaa Afrikaa Afrikaanonni wal gahanii dhimma Afrikaa irratti qaaccessa yookiin immoo xiinxala ta'uu qabu gara fuulduraatti wantoota soroorfamuu qabanis dhimmoota garaagaraatiif xiyyeeffannoo kennisiisaati kan isaan jiran dhimma kanarratti kan xiyyeeffanne nuunis daawwattoota keenya waan waliin jirtaniif guddaa ulfaadhaa gara Zallaqaatti deebina. Keessumaa gama dinagdeetiin Itoophiyaan bakka argama dhala namaa duwwaa otoo hin taane bunaanis wal qabatee Biraazilii fi Veenzuweelaatti aantee biyya bunaati bunaaf nagaan dhabina waan jedhus jira. Sadarkaan ishee ol dhufeera amma iddoos. Amma inumaayyuu Koolombiyaatti aantee sadarkaa lammaffaa Koolombiyaa dursiteetti hidhamaa jira. Biraazilitti aantee sadarkaa lammaffaa qabatteetti buna addunyaadhaaf gumaachuudhaan Itoophiyaan baay'ee sadarkaa guddaarra jirti jechuudha yeroo irraa. Yeroo isaan unatanis argineerra waan ta'eef keessummoonni dhufan dhandhamni buna Itoophiyaas muummeen ministeeraa ergaa isaanii keessatti aadaa keessummaa simachuu dura kaasne sana xinsammuudhaan yoo sitti tole yaa'iin kun erga xumuramee yeroo turtii kee dheereffachuun isin jira waan ta'eef gama sanaan haa kaasnu dinagdee wal qabsiisnee kaasna. Akkuma dura kaasaa turre keessumaati gamtaa Afrikaa yeroo makaan yoo ilaalle fakkeenyaaf hojjettoonni gara 2000 oliiti kan jiru Finfinnee keessa. Inni kun amma kun hundumtuu gumaacha dinagdee keessatti qabu waan salphaa miti. Amma immoo gaafa walga'iin gamtaa Afrikaas Finfinneetti geggeeffamu biyyoota Afrikaa duwwaarra tuun ta'an akka addunyaatti fakkeenyaaf Antooniyoo Guuterees fa'aa dabalatee jechuudha. Kan isaan asirratti hirmaatan. Asirratti ikoonomiin ammaa Finfinneen argattu Itoophiyaan argattu yookaas immoo galii argattu akkuma jiru ta'ee garuu maqaa gaarii biyya kanaa jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan dippiloomaasii wajjin wal qabatee ulaa galaanaa wajjin wal qabatee waan barbaadu qabdi. Waan barbaadu jechuun waan ishee malu qabdi. Waan ishee malu garuu akka argattuu fi maaltu barbaachisaa kanneen hubachuu qabu. Kanneen hubachuuf immoo maal gochuu qabdi? Power of negotiation kee ol kaasuu qabda. Power of negotiation yookaan immoo waa tokko fakkeenyaaf gaafa araaratti dhiyaattu sadarkaa irra jirtu murteessaadha. Finfinneen amma sadarkaan ishee irra jirtu sadarkaa akkuma sirra jennee sadarkaa lammaffaa sadarkaa sadaffaa irra jirneera. Kan isheen jirtu. Inni kun Itoophiyaan fakkeenyaaf Itoophiyaa bakka bu'ee mootiin biyya kana yookaas immoo bulchitoonni biyya kana gaafa dubbatanii dhageetti qabu jechuudha sagalee qabu. Kanaafuu amma kan galii amma argannu duwwaatu hin taane waan barbaannu fedhii keenya fair akkuma sila win-win jenne jechuudha. Biyyoota fakkeenyaaf ulaa galaanaa wajjin wal qabatee Itoophiyaan biyyoota kaan miidhuutu hin taane kaan wajjin fayyadamuu kan isheen barbaaddu. Sana gaafa gaafattu immoo biyyoonni kan biraansi hubachuu qabu. Hubachiisuuf illee biyyi kun lakkee dinagdee guddaarra jirti jijjiiramaa jirti dinagdeen jijjiiramaa jiru kun immoo ulaa galaanaa ishee barbaachisa jedhanii namoonni baay'een yookaan biyyoonni baay'een deeggaruu danda'u jechuudha. Kallattii kana maal argatti faayidaa dinagdee argachuu dandeessa jechuudha. Kan duwwaatu hin taane Itoophiyaan biyyoota Afrikaa fi waa'ee bilisummaa kaasneera. Bilisummaa duwwaatu hin taane qabeenya uumamaa fakkeenyaaf fudhadhume bishaan baay'een yookaan immoo lageen baay'een Itoophiyaa keessaa maddanii biyyoota Afrikaa itti fayyadamu iddoo baay'eetti.
Inni kana biraa miti fakkeenyaaf Sudaan kibbaarraa amma uummanni baay'een buqqa'ee koluu galee yookaan immoo mana kodha jedhee kan qubatee jiru eessadha. Itoophiyaadha. Itoophiyaan waa'ee birmadummaa yookaan immoo waa'ee bilisummaa Afrikaa duwwaa utuu hin taane allarree gumaacha gama ishee taasisaa akka jirtu jechuudha. Amma immoo fakkeenyaaf waliin guddachuu qabna fakkeenyaaf daldala bilisaa kan amma gadda argatee daldala bilisaa Afrikaanota gidduu jiraachuu qaba taarifni hafuu qaba waliin guddachuu qabna kan jedhu jechuudha. Inni kun amma kallattii kanaanii dinagdee yookaan immoo galii Itoophiyaan argattu yaa'ii kanarraati. Finfinnee maal akka fakkaattu eenyu akka ta'an maal akka jirru amma argisiisuu dandeenya jechuudha. Argisiisneen immoo fedhii keenya galmaan gaachuuf illee karaa nu saaqaa jechuudha. Asirratti wanti dabaluufi xiqqoo ishee maaliif wanti sirriitti qabu jira amma keessummoota dhufanii miti keessummoonni dhufaniiru. Keessummoonni guyyaadhaa guyyaatti kan yaa'ii gamtaa Afrikaa qofa otoo hin taane kan biroos ni dhufu. Isaan kun gaafa dhufanii Finfinnee arganii deebi'anii dippiloomaasii cimaa hojjetu. Finfinneen jijjiirama guddaa keessa jirti. Guddina addaa keessa jirti jedhame. Maaltu jira Finfinnee keessatti gaa maal fayyadamnaa diinagdeedha yoo jenne gama turizimiitii waan muraasatti dabaluu barbaade. Finfinneen handuraan paarkii tokko lama qofa magaalaa Finfinnee keessa jiru har'a paarkonni hedduun hojjetamanii baay'ee kan nama hawwatan keessummoota biyya keessaa biyya alaa idil addunyaarraa dhufan itti bashannananii aara galfatanii doolaara sharafa alaa fidanii dhufan kan investi irratti godhamu kan immoo dhangalaasanii deebi'an hoteelonni sadarkaa isaanii eeggatan paarkiiwwan sadarkaa isaanii eeggatan haala addaatiin hojjetamanii jijjiirama guddaa keessa jirti. Isa qofa miti. Finfinnee qofa keessa miti. Yoo magaalaa kutaalee biyyaa keessa achi baate kan cabaraa gurguraa ootte gara kaabaa oo deemte gara kibbaa oo deemte Oromiyaa keessa oo deemte iddoowwan hedduutti riizoortiiwwan sadarkaa isaanii eeggatanii fi keessaa wanciin dhiyoodha. Wanciin asuma dhiyoodha. Naachuraal qabeenya uumamaa wancii sana daawwachaa waan addaatu hojjetame. Jannata lafarraa. Jannata lafarraa. Kanaaf diinagdeedha yoo ilaalle gama turizimiitiin sharafni alaa keessummoota dhufan kana wajjin gaafa dhufanii asitti dhangalaasanii galii guddaadha kan isheen argattu. Jijjiirama guddaadha. Moota yaa'ii gamtaa Afrikaa duuba hiriiran keessummoonni dhufan achumaan. Ani kan yaa'ii gamtaa Afrikaa qofa miti kan natti mul'ataa jiru. Isaan asii deebi'anii hojii dippiloomaasii isaan hojjetan turizimiin bal'inaan dhufuutu natti mul'ataa jira. Farzare jechuudha. Dudduuba isaanii gaafa isaan deebi'an hamma isaan dhufanii keessummeeffamutti gaafa gammadan gaafa haala waliigalaa arganii jijjiirama keessa jiraachuu qabatamaan Finfinneen jijjiiramuu ishee iddootti duraan amma dhaqxee iddootti bashannantu hin jiru. Paarkiin hin jiru. Har'a masaraa biyyaalessaa deebi'uuf dhiphatu. Masaraa biyyaalessaa mootummaa biyyaalessaa haaromee wajjin wal qabatee duraan karaa Finfinnee wal ga'ii ta'anii yooman keessaa dafee deebi'aa dhiphatu. Koomatiikaas. Har'a garuu tursiisuu danda'ameera jechuudha. Namni keessummaan dhufu kun keessatti bashannanee boqonnaa argatee tasgabbaa'ee daawwatee maallaqa sharafa alaa fidee dhufu dhangalaasee deema. Kun guddina olaanaa jijjiirama olaanaa. Kan biraan inni tuqeera sila. Maqaa gaarii biyyaa, maqaa gaarii Finfinnee, hojii dippiloomaasii amma waa'ee ulaa galaanaa wajjin wal qabatee, waa'ee dippiloomaasii gaanfa Afrikaa kanarratti hariiroo waliinii Finfinneen keenya kan hin jibban otoo hin taane kan nu simattudha, kan keenya, qe'ee keenya akkamitti ishee wajjin wal dhabna, hinuma dhiifna malee otuma miidhamanii jechuu kooti. Kun hin hojjetamaa jechuudha. Hojii guddaatu hojjetama gama kanaanii. Kanaaf daldalli bilisaas hin jettan, turizimiin maqaa gaarii biyyaa magaalaa kanaa ijaaruu keessatti hojiin gama yaa'ii gamtaa Afrikaa 38ffaa kan hojii wal qabatee keessummoota gaazexeessitoota hirmaattota hundarraa kan asitti hojjetamu waan guddaadha galii guddaas argamaa jedhu kaasuu kana waliin jirtu waan ta'eef guddaa alfaadha daawwattoota keenya AMN Plus sagalee dhalootaati qophii ardaa gaazexeessitootaati Zallaqa wal jirraa Abdii Saafufaa fi iddoo isaa Abdii Sinfaana jirraa yaa'ii gamtaa Afrikaatiin wal qabatee yaa'ii gaggeeffamaa jiruun jechuudha dhimmoota garaagaraa kaasaati kan jirru keessumaa Finfinneen akkasitti miidhagdee faayamtee simboo uffachuun ishee keessummoonni gara Finfinnee dhufan bakka argama dhala namaa kan taate gara Finfinneetti warri dhufan gaafa deebi'an ofuma isaanii dippiloomaatota Itoophiyaaf illee ta'uu danda'u ragaa ba'uu danda'u dhugaa Itoophiyaa waan jiru kaleessa waan hin turin har'a garuu waan argan yaa'ii darbee waan hin argin har'a waan argan booriif immoo kana caalaa waan eegan kaasaati kan jiru. Oduu gammachiisaas qabna dhimma yaa'ii gamtaa Afrikaa kanaan kan wal qabatu Itoophiyaan miseensa mana maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa taateetti kunillee milkaa'ina yaa'ii gamtaa Afrikaa gaggeeffamaa jiru keessaati argamedha. Inni kun faayidaa maalii qaba Zallaqaan? Miseensa mana maree nageenyaa Afrikaa ta'uun ishee keessumaati Afrikaa bakka buutee addunyaa irratti fedhiiwwan Afrikaa akka milkaa'uu danda'an
dhiibbaa uumuu dandeessi. Sababiin isaas akkuma kaleessa dheengaddaa hojjechaa turte yookaan immoo qabsaa'aa turte har'as bakka kan argachuun ishee Afrikaanii addunyaa keessa mootummoota gamtoomanii keessatti maal argachuu qabdi maal fedhiin ishee kan jedhu kana ejjennootiin cichoominaanii kana falmitee waan kun akka inni galma ga'u gochuu irratti carraa argattee jechuudha. Sababiin isaas abbootii keenya irraa waan dhaalle waan ta'eef jechuudha. Gootummaa kana immoo har'as dinagdeetiin siyaasaan akkasumas dippiloomaasiitiin fidaa waan jirruu fi isa kana immoo waltajjii argattee gamtaa mootummoota gamtoomanii wajjin yoo waan sana irratti xiyyeeffanne amma danda'ame fedhiin Afrikaa keessumaa dinagdee wajjin wal qabatee jechuudha. Miseensa mana maree nageenyaaf tasgabbii gamtaa Afrikaa ta'uun kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti illee gaafachaa kan jirtu sana cimsuu danda'a waan jiruuf. Yaa mee asirratti waa dabaluufi mana maree nageenyaataa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa ta'uun ishee akka salphaatti kan dhufe miti. Keessumaa amma biyyoota 15dha miseensa mana maree nageenyaaf tasgabbii kana kan ta'an. Biyyoota 15 keessaa Itoophiyaan tokko jechuudha. Kun eessaa dhufee muuxannoo bara duriirraa kaasee Itoophiyaan qabdurraa ka'a kun. Amma biyyoota gamtoomanii mootummoota gamtoomanii keessatti waraanni raayyaan ittisa Itoophiyaa filatamuudhaan Afrikaarraa biyyoota garaagaraa kan akka Daarfuur, Somaaliyaa, biyyoota addunyaa hedduu Burundii, Rwaandaa deemee nageenya kabachiisuu keessatti muuxannoo guddaa qaba. Har'a miti kun immoo kan jalqabe. Dur duula Kooriyaa, Koongoo isa jedhamu irraa kaasee Kooriyaa Zamaa isa jedhamu. Bara sanarraa kaasee muuxannoo biyyi kun qabdu, muuxannoo Itoophiyaan qabdu, cichoominiif kutannoo duula irratti waraana irratti Itoophiyaan agarsiiftu. Biyyuma ollaa keenyaa fudhanne as gaanfa Afrikaa Somaaliyaa fudhanne waggoota 17 olii fi raayyaa ittisa biyyaa aarsaa hedduu kaffaleera. Dhimma kanaan kan wal qabatu dabaluu dandeessa. Isa kana gaafa kaasnu achi kan dhufedha. Mana maree nageenyaaf tasgabbii gamtaa Afrikaa keessatti filatamuu danda'uun ishee Itoophiyaan muuxannoo kanatu ilaalame jechuudha. Kanatu kaafame gaafa achirratti illee kaaftu. Ministeerri biyya alaa dhimma alaa Dr. Geediyoon fa'aa akkasuma dubbii himaan kan isaan ibsan achirratti kan isaan dubbataa turan jechuudha. Muuxannoo nuti qabnudha. Olaantummaa nuti duraan qabnu dandeettii isaa muuxannoo isaa qabnu ga'umsa qabna. Isa jedhuun filatamte kun immoo faayidaa akkamii ishee qaba. Beekamtummaan ishee dippiloomaasiin isheen addunyaatti agarsiiftu qabdu dachaadhaan guddataa deemaa jechuudha. Dhageettiin nuti qabnu. Amma biyyoonni nuun falman gama adda addaatiin jiru amma ollaa keenya akka Ijiipti dabalatee biyyoon tokko tokko. Kuni gaafa mana maree nageenyaaf tasgabbii gamtaa Afrikaa keessatti filatamaa deemnu dippiloomaasiin keenya gurri keenya ammayyuu dabalaa deema. Maqaan gaarii keenya kabajni Itoophiyaan qabdu itti fufaa hin guddata. Kuni kana qofa miti gaafa kun diinagdee fidee dhufa. Fira dabalataa deemta malee diina horattu gaafa akkas taatu. Diinni gara fira ta'utti dhufa. Hin dhufa hin amansiifta kaa. Hin amansiista. Hojii kee amansiisa waan ta'eef. Kan biraan immoo muuxannoo qabdu kana immoo biyyoota miseensa mana maree nageenyaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa 15 keessaa tokko gaafa taanu akkuma sila kaafame qooda qabaachuu qabna biyyoota gamtoomanii keessatti Afrikaan sagaleen keenya dhaga'amaan jiru qooda nuun maluun arganne kanaafuu achi keessa galuu qabna dhame ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed dabalate kan akka Ramaphosa fa'aa gaafataa turan inni kun dhageettii dabalataa ni godhata jechuudha. Kanaafuu miseensa ta'uun keenya faayidaa guddaa nu fidee dhufa maqaa gaarii nu fida diinagdee illee achi keessaa nu dhufa firri keenya baay'ata. Gara dhumaarratti waan ni kaasnu keessumaa yaa'ii gamtaa Afrikaa kana akka AMN taa kaasnu malee miidiyaaleen kan biyya keessaas keessattuu biyya alaarraatii yaa'ii kana gabaasuudhaaf kan dhufan 1,000 ol tajaajila kominikeeshinii mootummaa wabeeffachuun ni danda'ama. Abbaa taayitaa miidiyaalee Itoophiyaas wabeeffachuun ni danda'ama. Karaa isaanii beekamtee argataniiti kan isaan yaa'ii kana gabaasuuf dhufan. Miidiyaaleen kunniin yaa'ii gamtaa Afrikaa duwwaa gabaasu miti. Waa'ee Finfinnee ooltee bultee ishee galgalaaf ganama ishee sin ilaalu waan ta'eef maqaa maalii gudunfa miidiyaaleen kun lakkoofsaan 1,000 caalan yaa'ii gamtaa Afrikaa gabaasuuf asitti argamuun isaanii yaa'ii sanaan gamatti maal gudunfa yaada keenya gabaabsine sa'aatiin qabnu waan ta'eef. Akkuma kaaste miidiyaaleen kun hundumtuu addunyaarraa dhufuu jechuun nuuf carraa guddaadha. Waan hojjenne waan qabatamaatiin hojjenne yeroo tokko tokko hubachuu dhabuurraanii kallattiin taane hubatamuu danda'a biyyoota adda addaa irratti yookaan immoo qaamota adda addaatiin. Keessaa kana dura waan ture cabsuu waan ture cabsuu irratti wal qabatee miidiyaaleen kun ofii dhufanii qaamaan dhufanii waan jiru kana sirriitti ilaaluun isaanii kuni maqaa gaarii hojii kallattii sirriirra akka jirtu biyyi kun dinagdee gaarii akka jirtu ijaara akka isheen jirtu biyya Itoophiyaa kana addunyaa irratti beeksisuuf jechuudha.
carraa guddaadha kan qabu. Unimmoo kanarratti maal akka dubbachuu qabnu erga maal akka dabarsuu qabnu keessumaati kanneen qaamni isaa ilaalu kan dhimmi isaa ilaalu irra xiyyeeffachuu qabu. Sababiin isaas amma dubbatatte kan addunyaan si hubattu waan ta'eef kallattii kanaanii faayidaa guddaa qaba jedhee yaada. Waatti dabaluuf achirratti kuni sila jenneera. Dippiloomaasii cimaa hojjetu isaan deebi'anii dhugaa Itoophiyaa dhugaa Finfinnee keessa jiru qabatamaan jijjiirama biyyattiin magaalittiin keessa jirtu fuudhanii deemu jechuudha. Walga'icha qofa miti kan isaan gabaasan. Haalli itti keessummeessinu aadaan keessummaa simachuu keenya sun mijataa taanaan jijjiirama qabatamaa dhugaa lafa jiru eye witness waan jiru hin dhoksanii jechuudha. Qabatamaadhaan isa deebi'anii ni hojjetu miidiyaalee idil addunyaa hedduutu waan achi ta'anii ilaalaa turan dhufanii argu waan ta'eef dhugaan lafa jiru maal fakkaata isa jedhu deebi'anii ni gabaasu hojii qabatamaa dhugaa lafa jiru gaafa gabaasan immoo biyyattiin aadaa jijjiirama dhugaa keessa jirti. IMF hooggantuun IMF argiteetaniitu as dhufte Daarekter Olaantuu waan qabatamaa lafa jiru dhugaa lafa jiru argite appreciate gootee deemte. Akkasuma silaa fagoo teessee wanti ati dubbattu yookaan immoo wanti ati dhiyeessitu dubbattu jetteedhaan dhugaan ta'u sirriin ta'u. Kanaafuu gaafa qabatamaan dhuftee jijjiirama jiru argitu isa sirriitti addunyaatti gaafa himtu hawaasni addunyaa idil addunyaa si amana jijjiirama keessa jirteedha biyyi kuni dhugaan jiroodha kanaayi jedhama. Kanaafuu gaazexeessitoonnis keessummoonni dhufanis hojii dippiloomaasii cimaa hojjetu jijjiirama Finfinnee keessa jirtu biyyattiin kun keessa jirtu gaafa gabaasan guddinni diinagdee Itoophiyaa karaa ariifataa ta'eedhaan yeroo gabaabaa keessatti biyyi kun Afrikaa irraa fakkeenya taate rakkoon xixiqqoon isheen irraa naannootti arginu keessa jiru hawaasni keenya irraa qaala'insi jireenyaa maal jennu kun yeroo gabaabaa keessatti seenaa ta'uunsaa waan hin hafne jechuudha. Maalidha? Daandii irra bu'eera kaam fuulleffateera waan ta'eef dippiloomaasii cimaa hojjetatteenaan dhugaan kee addunyaatti sii beekamee ta'ennaan foreign direct investmentiin yookaan immoo investmentiin alaa gaafa baay'inaan dhufu nageenyuma ishee amma rakkoo nageenyaa mul'atu kanatti yeroo gabaabaa keessatti tasgabbaa'ennaan biyyoonni idil addunyaa hedduun teessoo isaanii as godhatu investoroonni addunyaa hedduun Finfinnee irratti biyya kanatti investi goona jedhanii hin hawwisiiste jechuudha. Kanaaf hojii dippiloomaasii cimaatu hojjetama. Jijjiirama dinagdee guddaa yeroo gabaabaa keessatti biyyi kun ni argamsiifti daandii guddaa irra saffisa irra buuteeti jirti jechuudha. Galatooma dubbiin akkuma kaastanii yaa'iin gamtaa Afrikaa dhimmoota garaagaraa irratti xiyyeeffata. Daqiiqaa qabnu keessatti waan muraasa kaasne malee kanaa ol wantoonni ka'uu qaban bultii keessas ilaaluu kan qabnu waa baay'een ka'uu hin danda'a. Garuu uummannis yookiin immoo jiraattonni magaalaa Finfinnee gama fayyadamuutiin akkasuma aadaa keessummaa simachuu Finfinneen kaleessa maqaan biraatti maxxanfamaa ture har'a waan biraa addunyaa keessatti dorgomtuu ta'uu dandeesseetti dhuga ba'umsa hedduutu jira keessumaa magaalattiin yeroo garaagaraattis waltajjii idil addunyaattis badhaafamteetti waltajjiiwwan idil addunyaas immoo qopheessaa jirtu ofiishees badhaafamuu duwwaatu hin taane dhimma kanaa fi kanneen birootiin kan wal qabatan kaa'atu. Qophiin hardaa gaazexeessitoota keenya AMN Plus sagalee dhalootaa irraatii dhimma yaa'ii gamtaa Afrikaa irratti xiyyeeffachuudhaan isin bira ga'aa ture gara xumuraatti dhufeera. Keessumaa yaa'ichaan wal qabatee Finfinneen teessoo gamtichaati akkasuma akka idil addunyaatti immoo sadarkaa sadaffaarra jirti teessoo dippiloomaatotaa ta'uudhaan jechuudha. Finfinneen gaafa yaa'ii kana qopheessitu aadaa keessummaa simachuu calaqqisiisuu irraatii eegalee dinagdeedhaanis buna danfisuu irraati eegalee jechuudha. Dhimmoonni fayyadamnu waa baay'eetu jira. Jiraattota magaalaa Finfinneetii fi warreen keessummaa simatan caalaatti waan gudunfu qaba. Hojii manee hedduudha kan inni gudunfu. Kan nuun jennu caala waa baay'ee kaasuu dandeessu daawwattoota keenya qophii hardaa gaazexeessitoota keenya irraatiin dhimmoota garaagaraa kaasaa kan sinfaana turtii taasisne Zallaqee Oljirraa Abdiisaa Fufaa fi anis iddoo isaa abdiin ture ogeeyyii teeknikaa istiidiyoo fi akkasuma ogeeyyii kaameraa waliin ta'uudhaan waan waliin turtaniif guddaa alfaadha yeroo gaarii qabaadha.